موتت زراب قلنا كل التربة التليو بستاني جلنا أبغض موتي جلا وانت رافيتي حركات بيا كانت تبقى الروب هاليلويا وأيام ممرتو دادو كاته تو سميته في وقعت نبجاجا بقى الروب mal berbeda wakai yo jetta nama murte pata ku da berbeda wakai yo iyu tana nama murte pata duka je wakai yo gaba duka mit baye nama bare da duka mit nama bisira di guddan kabu duka mit nama murte pata duka jira wakai amen haleluya amen lakini kenya inu guddan no tu fatura yo baye sa ali mucha wakai yo di jetuin dandir setan ni yo kana beti beti adigatin kabut Jesus garu gati situ gore nama ka gore tu sidabe haleluya amen ati nama gati digat amen nama ta pamit nekke nama sa bukai jurut tu boyit ati nama sal pamit ya dani ati nama sal pamit ya dani boyit rebala nama di gambe kamera jadani haleluya amen Idong galgala sini dubis amma zara de sini dubis sudan sa siyada chisi kang tila masa di sini kenditan asat tama sa galiwa ka yolin again hallelujah amen hallelujah amen ela sini dubis akadje e broto ko tok la konstruktor sini dubis amantin one update dugum inta jedani production one ijan nargine ak one organic tijira jedani lakaw sababi amantitif uga abba emezira wani fi biyilafa sagale waaqayyotin akkauman amantiidhaan in ubanna akkasitti wanti isaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame jira harka ol kaafta ammayyu haleluya amen nakka jira garu injiru garu jira jira haleluya amen ammayyu waan keessa teessu dhaabbadhu keessa taa'iti cufaa keessa taa'iti duwwaa keessa taa'iti akka jedhu injiru garu jira jedhin haleluya maaliin jira amantiidhaan nelmuudhaati maaliin anjettan amantiidhaan maaliin jiraanna amantiidhaan kiristoosiin maaliin beenna amantiidhaan abdiin keenya inni jennu jajjabeessu eenyuudhaan beenna amantiidhaan nammayyuu dabalaati amantiidhaan jedha amantiidhaan nan jiraadha jedha haleluya eyyee dhuguma jedhin jedha amen haleluya amen yesuus akkaare ammayyu warra abdii kutatu jiru iddoon buluun dhabe galmanitti galuun qabu Alashan kamu, abdi kamu nampi jeru anakti amana abba kuat amana wale, haleluya. Amen. Olukupar amana isa bara itu amaya duzrai. Amen. Ati kalma kamuda. Amen. Nama kalma kamuda, nama dua kamuda, nama kaumsa kamuda. Amen. Nama kalma dua mami, akal mande mami. Amma yugal galakana nama amanu. Amen. Nama kullu majen. Nama amanu kuntundum tuyo. Menjala kana duka majabatu jari tamantu. Wangira tinamantu. Wangira dukul kullu tinamantu. Nama amanu kuntundum tuyo. Hindandama. Ittinamali hindandama jala. Amin. Ya la la basin. Warilai nuanda majir tanis. Biya kesa ala kanjirtan. Ila kanjiran lalla majira. Nama amanu kuntundum tuyo. Hindandama. Hallelujah. Amma matuanti si bindandam. Wanti bekabi ya kalati bindandam. Wanti budabi ya kalati bindandam. Wanti umnage galarate. Hallelujah. Hina mantatana bindandam. Amen. Hallelujah. Ni ilala fuldat ilala. Hatta ilala mangira weta de majamne kol kullun. Jalkam ni kete koyote. Bajje ke manenta. Buddenta. Harke wan kabdu yote barwahin kabata. Amma nama tupatam tuyote ate bari bote gar bar bale mata indandesa. Amma se tujutu bamayote amma bote gar kurandesa rabana indanda. Hallelujah. Amen. Jalari lebi dosan dahedya. Namni tufan sara yokin ko ala sara de basai dalu dan daud rajra. Akka jare barbatan. Ibena tiar gama dukana garasitti kaku narkan kabanu. Kallatti nurka bade bitam
mirga wallalle burjaajon dennabannu barin nutini atati mogolen jilbilafe garana jajjabatu barrol qabamu gahe akkamro tadarbe tulangati sanyatu gamfa kenya tul qabama biyya kenya yadatama inni waqayya jede hirrawatama gamfa kenya tul qabama mana kenya yadatama inni waqayya jede hirrawatama 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 jede nabdo karga gelgazud hallelujah dama mas makin galgal dubatti tini sen wagga kuna lama goto din sen le marcos ko kon nasan dubbat naten no pintan wagga kuna lama dakka dokka kuna lama dem garu gofta kuna tin jan wajani jajamate tin jadu wante tin jadu han wai yesus paisa piya la bata usa yesus paisa kan dantau yesus le mota pul mata mane purwa kan dantau o biar kita tontane la marrale yesus dinje hata uyumale harta gomtani yesus kristos gaba darbu yoni upata zatu ke la fayya jette amante hallelujah mesni yakajala gatile balate galgala kala jalame yesus inantu kajala yesus inantu ka nam fayya jala yesus mali to kama amantira mel kana gatile yesus mali to kama amantira yesus mali nargama amantira yesus mali narkitu dirinja amantira yesus nargama amen darala la kasikama amen amen muya mantijiran na malebri jiran manta ya nargamo ni jiran no hallelujah betul jana isambote yesus to darbajiru jenne galgal elah to darbajiru namo ta yesus natetti bulan yesus kat gede abbat amen amanti kapatana namayu yesus ibn abbat amen wajagel lali zakiya subuna abbat yesus amen zakiya wajaga lali argoan indandau jede fige lageto harra yesus name janazare targutu na rajiratai mungkin to diga yabe wala janza gabatu lamma tammo wanti yesus ina kalina gele ko wala masajida toko wajaga lamma tammo karatu rajirani akaserata kana tikaratu na matupa mara yesus ina rgunda na wadani wayadani yesus immo wajige kenya yokimbi bakenya ilala tonta ne yoba yesa amanti kenya lala wangara kenya keza jirodal tigde mukayam yesus bi yabrajira kios bi yabrajir oto namoni yatundu kadema ni yesus innobe ni doveto muka geza na pate zakios inargina yo mukichabra gena pate zakios den nama baye to brajira nama baye to manata koto ganibu hallelujah amen wa malala na gana mana kelo to na faje amen nama amano para yesus indala amen hallelujah amen namni amano yesus improtégala amen namni atuno todo katana to jiro namni baye ndo ka ko de mo zakios yesus improtégala pigale amen halayu tanan do pindu pire ni do pindu pibale ni namete do pindu pibala ka ba chume do pindu pi amanti ka ba chume hallelujah amen hallelujah najira yesus nyatore yesus namisi kala jora mayu hallelujah rekete hallelujah hallelujah amen ye dokumenti jela namnya manti kami mana taye nanne sudanna boko hallelujah aja judanda ina mantana na aja judanda sambar amanti na ka jemitire hintu hatu ba Elias hintu ba merga gasana tira ganum belamne kat gerela wadu yesus enyam makalla to genna akku bidwana kadinu gamata akku bidwana kadije hallelujah amen sini galle jala na den manno to sitte boyo na baye to birajiro na baye to maje chajiro jenna lak hunna tuna kesa baye amen hallelujah amen nama birawati bawji hoda ba yesus birajiro rasiba amen nama berani sih kena mau nama kaya Yesus berani kena mau garu-garu berani terbayar. La seta koto komalara do. Haleluya. Kita kasih kamera. Haleluya. Ini aku mesti ringkir. Haleluya. Makin Lukas bahasa kalimat dan dia tulis tadi. Yesus ini awam ini dah kali. Nami cikun nugar gara. Sekali itu sebagai riset. Bayi nugar gara.
warra jiraata maal ta'ee jennaan naawwatu jalaatu ilaal silaayi akka nu amma beennutti nama tokkuma kootu gaafadhu waliin jennu du'aatti waam Yesuus garuu du'aatti waamama maaliif yoo jedhe Yesuus du'aa kaasaka haleluuyaa warra du'an kaaseetu warra jiraatanitti nama lafa Yesuus haleluuyaa mootiin bara baraan jiraatu isa waan ta'eedha Yesuus katab jennaani dhaqaatonni jiru hangamni dhibbaatu nakkeere yoo loltuu hedduun qabe namoota jijjiirotonni bukkee jire mootummaa koo keessatti nama hedduu ergachuu danda'e nama hedduutti gargaaramuu danda'e garuu ere ati garuu nama cimaa waan taateef ati garuu ba'e iddoo sana dhaabbatuuti sagalee kee ergi malee naa'uun kun fayyade Yesuus akka garagalee Israa'el keessatti amantii amma kana guddatu argeen beeku argita Yesuus amantii kee ilaala malee furdina kee ilaalu timmi nama siqqinaa jiru Yesuus amantii kee ilaala malee jedhin bifa keetti dhimman qabu jedhin har'a ina amantataan garuu jedhin dhimma keetu siif hojjetama jedhin haleluuyaa ergaan sii qabaarga kee ol kaasi ati garuu iddoo kana jirta hin dakko Yesuus lafa dhibboo keetii waa hiikaa jira rasii qabarra baala boraadii kama amma yoo erga jalga kaasi ati garuu iddoo kana jirta Yesuus lafa rakkina keetii diina kee rukutaa jira lasii takko lama raadiya ati garuu iddoo kana teessee nama tunaan argu jetta Yesuus garuu iddoo nakataa keessii argeera haleluuyaa namni asii ba'ee namni amanu tokko waa argaa akkanaan jedhu waaqayyotu darbaa dabarsaan darbee namoota gargaaranaa jechaa jira haleluuyaa halaala keeyyuu hin hojjetama kan abbaa keeyyuu hin hojjetama kan magaalaa keeyyuu hin hojjetama kan namootaa iyyuu hin hojjetama kan lafa keessaa iyyuu hin hojjetama seeta koona bara yoo ati diddeeyyuu sagalee waaqayyoo dachee kanatu dhagaa samii kanatu deemee laata dhagootatu deemee laata ati dinnaaniyyuu warra duraan du'aa beeten akkana Yesuus Yohaannis 11 yeroo tan hirbutaan afurtamii Alaazaar jedheen otoo warri jiran jiranii otoo warri jiran duukaa deemanii warri dhagaan warri fayyaa fakkaatan duukaa deemanii igaani nama malee ilmina waaqayyoo argitoonenitu Alaazaar jedheen warra du'an keessa abeet ati hin diddatanani Yesuus warra du'an waamaan siin jedhe dhimma du'an waamee bittaasaa siin jechaa lafa gogaa kanatu deebisaa laafan jechaa kottoon zeennaan abeet Alaazaar jennaan jalaa diraaree abeet ergaasii qaba wanti biyya kana jalaa dede wanti si jalaa dede wanti waldaa kana jalaa dede karra garuu abeetiin jalaa laafeetame siin dubbata malee dubbiin waaqayyoo hin dubbatu dubbiin waaqayyoo jiraataadha humna jadu of keessaa qaba ilmoo bira laanneessa nama gogaa lojaalaa lakasee hela malakee malaksee talo waatu ta'a galgala waatu mamaadha galgala dubbii kana waatu ta'a galgala warra jireenya qableetu jireenya godhatu warra maqaan qableetu maqaa godhatu warra seenaan qableetu seenaa godhatu Yesuus haleluuyaa har'a waatu hojjetama jedhe maalo har'a lallii kama jedhe maalo waaqayyo dhiigaa qabna dhiisa jedhe maalo anatu dadhabe malee jedhe maalo abbaan koos na qabe jedhe waa jedhe maalo sagalee koo laasee laarraa kee labarootee taa eebbifama taa haleluuyaa nama amanu warra galgala kana dhimmi tokko hin hojjetama dhugaatiin jedhaadha hanqila mee sitti fakkaate malee waan addaggeen dubbii waaqayyo lafa qabatteetti hin sobde wanti addaggeen madda galiitti godhatte waan humna qabne sitti fakkaate miti har'a iyyuu humna qaba dubbii kun ameen jedhe malee lasita keda barakia haleluya oh haleluya oh haleluya amen wana tunapatai wakayoto oh haleluya rasita kobe kamana menonto kana bismi amanti mali injatan menani
Mali jettan galgala. Amantiidha. Mali jettan. Amantiidha. Bara kanas kan isin bota maliin. Amantiidha. Kan isin guddatan maliin. Amantiidha. Kan isin fayyitan maliin. Amantiidha. Kan isin biyyi keenya jiraatu maliin. Amantiidha. Kan isin dhaloonni dabarsuu dandeenyu maliin. Amantiidha. Haleluuyaa. Amen. Mee na dubbisi nama Waaqayyo. Qoronto isa lammaffaa boqonnaa afur lakkoofsa 8. No. Abbaa jalqaba kennameef. Mee dubbisi. Erga Phaawulos qulqulluu gara warra Roomaatti boqonnaa 8 lakkoofsa 24 amma 25 akka jedha. Nuyi abdiidhaan fayyine. Abdiin ijaan argamu immoo abdii miti. Nuyi maaliin fayyine? Abdiidhaan fayyine. Abdiin ijaan arginu immoo abdii maalii miti? Abdii miti. Maallaqni nuyi harkaa qabnu maal miti? Abdii miti. Makiina nuyi qabnu maal miti? Abdii miti. Konkolaataa nuyi qabnu maal miti? Abdii miti. Fira nuyi qabnu maal miti? Abdii miti. Hiire. Namni waan ijaan argu hin abdataare. Namni waan ijaan argu hin abdataare. Nama baay'ee kan gowwoomsu waan ijaan argamu argise. Eeshi. Maal hojjetu? Wanta ijaan hin argine yoo abdanne garuu obsaan hin eegganna. Wanta ijaan hin argine Yoo abdanne garuu yoo abdanne garuu obsaan hin eegganna. eeggachaa jirta. Amma kaasee garuu gara kee hin dhufa. Mee nama tokko dabalime itti fuf. Hafuurichis immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuun akka nuuf barbaachisu akka ta'u ittiin beeknu. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen nuuf hin kadhata. Karaa namni maaliin mul'isuu hin dandeenyeen. Karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen nuuf hin kadhata. Kanammoo maaliin beenna? Amantiidha. Ni jedha ka maaliin beenna? Amantiidha. Maaliin jettani? Amantiidha. Amma siin galle malee ganamaa galgala kan sii kadhatu hafuura qulqulluudha. Garuu maaliin beenna? Amantiidha. Eeshi. Hafuurichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhata. Hafuurichi akka warra jaalala Waaqayyootti warra qulqullaa'aniif maaliin ta'a? Hin kadhata. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Namni obsaan waa eegaa jiru hamma kana eegeera. Waggaa hedduu eegeera namni jedhu jira. Har'a galgala kana garuu waa bobeelalla. Raasita fala gaaraatiya. Mee harka keessan bal'isaati. Haleluuyaa! Harka keessan akkas godha. Haleluuyaa! Waa fuutee galta maqaa Yesuusii. Mee itti fufi atoo mee nu dubbisi. Maalidha kan kee? Maaltu sii kennan? Qorontos isa lammaffaa boqonnaa afur lakkoofsa 18 kaasee akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee. Nuyi gara wanta ijaan hin argine ilaalla malee. Gara wanta ijaan argamu hin ilaallu. Gara wanta ijaan argamu maal hin taane? Hin ilaallu. Maal jechuudha nama namni. Eeshi macaafa jedhamee garuu. Eeyyee. Eeshi. Wanti ijaan argamu yeroo dhumaaf ta'a. Wanti ijaan argamu kun maal ta'a yeroo dhumaaf? Maal ta'a? Yeroo dhumaaf ta'a. Ofumaan dhibbistaa. Of dhibbistaa. Ofumaan of najjeessa kanan na beeyyetta malee wanti ijaan argamu maalidhaa maal? Yeroo dhumaaf ta'a. Kan tunno. Wanti ijaan hin argamne garuu kan baraabaraati. Wanti ijaan hin argamne garuu maalidhaa? Kan baraabaraati. Inni immoo maalidha yoo jettanii isa waaqarraa kennamu jireenya barabaraati. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Wanti isin argitan kun hundumtiyyuu hin bada jedha macaafni qulqulluun. Maal ta'a hin bada. Fooqiin biyya lafarra jiru hin bada. Wanti isin argitan kun hundumtiyyuu maal hin ta'a? Hin bada. Hin bada. Haleluuyaa. Kan bara baraan dhaabbatee hafu garuu isa kana. Ergaan sii qaba. Amen. Ammas ergaan sii qaba. Amen. Arguun barbaada kan jettan jirtu. Arguun barbaada waan waaqayyo namaaf godhu namoonni jettan jirtu. Harki waaqayyo arguun barbaada kan jettan jirtu. Amantiidhaan galgala kana yaadima. Laseeta boqqo malaaliya. Nan arga. Amen. Meeqa jedha kan nan arga jedha. Nan arga. Nan arga jedha. Nan arga. Maal jedhe? Nan arga. Yeroo baay'ee isa kan nyaatu nutti lallabamee nutti amma rakkini keenya guddaan amanuu hin dandeenyu akkamitti ta'aa jenna rakkini keenyatu kana haleluuyaa amantiin waan hin jirre tokko waanuma hin jirre tokkotti jira jedhanii maal gochuudha lakkaa'achuudha hin qabdu miti garuu maal qabda
Amantiin qaba. hundumaa qaba jedha. Hundumaan qaba. Maal qabda? Hundumaan qaba. Namni Kiristoosiin qabuyyuu wanta hundumaa qaba jedha macaafni. Si galeera baankiin amantootaa Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos immoo wanta hundumaa maalidha? Guutuudha. Itemmii nuyi Kiristoos keessaa nagaa baafannu, baay'ata keessaa baafannu, jireenya keessaa baafannu maalidha eeyyata? Amantiidha. Halleluuyaa. Malee Yesuus dhabaa miti. Amantii qaba jennaan taanaan baankii qabnattanii yoo sistemni isin hin dirdu ta'e itemmii keessanii qarshii baafachuu dandeessu. Kiristoos keessaa kan ittiin nuyi wanta qabeenyaa baafachuu dandeenyu, jireenya baafachuu dandeenyu tokko tokko maalidha bee jettan? Amantiidhaan jedhame na duukaa malu. Hin daddabdanii jabaadhaa malee. Jabaadhaa ganaadha har'a godii dhufa. Ganaadha fuunee magalla malee arga ta'e koo olli isneen galu. Haaleluyyaa. Mee tokkicha dabalannu faarfaan 33 eenyuuf kennan? Mee dubbisi. Ankuuma mala. Ankuuma. 33 boqonnaa. 33 faarfaan 33 jaanga sagalii. Isin qajeelota nana Waaqayyootti gammaduu keessan guddisaa dhageessaa. Waaqayyoon jaallachuun warra qajeelotaaf hin ta'a. Ja, 33 lakkoofsi ja amma sagalii takka jedha. Dabal. Bantiiwwan Waaqaa dubbii Waaqayyootiin. Bantii Waaqaa dubbii Waaqayyootiin. Wanti bantiiwwan Waaqaa. Maal jedha 33 lakkoofsa ja nan dubbisa akka jedha. Bantiiwwan Waaqaa dubbii Waaqayyootiin. Wanti bantiiwwan Waaqaa keessatti argamanis hafuura afaan isaa keessaa ba'u hojjetaman. Ameen. Ameen jettu. Ameen. Bantiiwwan Waaqaa maaliin hojjetaman? Dubbii Waaqayyoo. Dubbii Waaqayyoo afaan isaa keessaa ba'uuniti hojjetaman. Hallelujah. Ameen. Galaana akka tulluu midhaaniitti walitti hin sassaaba. Bishaan baay'ees wanta akka gombisaatti hin galcha. Hallelujah. Ameen. Eenyu dhagaatu? Dubbii Waaqayyoo. Hallelujah. Ameen. Maal jedha hojii ergamoota Ibroota afur lakkoofsa 12 yoo dhaqanii dubbistanii maal jedha macaafni qulqulluun dubbii Waaqayyoo maalidha? Jiraataadha. Nena dansaa maalidha? Jiraataadha. Humna hojjetu Of keessaa qaba. maal jettan? Of keessaa qaba. Maal jettan? Of keessaa qaba. Nama amanaa jiruuf hin hojjetamaa jechuudha dubbii. Ameen. Okay. Amantiidhaan tokko maaltu ta'a? Waan hin jirretu ta'a. Ameen. Uumama tokko yoo dubbistan Waaqayyo jalqabatti maal nu godhe? Bantii Waaqaa uume jedha. Erga bantii Waaqaa uume masiinsi uume ni harka keessa qabi. Duwwaadha miti harki kee kun duwwaa hin galin maqaa Yesuusi. Mataa barruuti boqonnaa sadi lakkoofsa 16 yoo dubbistanii ilaalan maal jedha beektusin harka duwwaa hin galin jedheetoo qodaa kee as qabadhu jedheetoo akka qunnaa sadiitti naqeeti. Harka duwwaa dhaqxe garuu harka duwwaa hin galle. Adiyyuu nama tatanaa harka duwwaa dhufte garuu harka duwwaa hin galtu. Ameen. Maaliif beektu Waaqayyo Waaqa waa argamsiisuu danda'udha waan ta'eedhaaf. Ameen. Ameen. Akka jedhu macaafni seera uumamaa keessatti yoo dubbistan gaafa oolaan dhabame Abiraamiin maal jedhe beektaati? Maal jedhan Abiraam akka jedhe Abiraam eessa dhannaa harreen ishee kunooti haduunis kunooti maal qallaa jedhe. Maaltu qallaa jedhe mucaa to'edhaan ishee hattoodha. Mucaa kakkuudhaan argametu jedha. Ilaali gaaffii sirrii gaafate. Yaa mucaa koo jedheen Waaqayyo maaliin godha? Hin qopheessa. Hallelujah. Ilame Waaqayyo mee asitti taa'ee yaaddaa malee Waaqayyo sabariitiif hin qopheessa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mee warri laajirra jirtanis Waaqayyo hin qopheessa jedha. Waaqayyo hin qopheessa. Waaqayyo karaa hin qopheessa. Ameen. Waaqayyo jireenya hin qopheessa. Ameen. Akkanaan jedhu Waaqayyo har'aan booddee Waaqayyo erga gaarsanaati wanta ani hin yaanne anillee abdii kutadheen ture anillee jireenyaan arga jedhee hin turre garuu Waaqayyotu naa godhe namoota jedhamtu jiru naa jedha. Ameen. Amma namni waan jedhuuf hin jedhu garuu akka uffataatti wanta dhufee namatti uwwifamutu jira. Ameen. Ila tinbiit ka'oonee ila dhaggeeffadha raajii yoo ta'e nama keenya miti lafti keenya jirkuufe.
Sigale garuu akka jedhu Daawit Waaqayyo al takkaa dubbate ani sisan nagee innis maal ta'e hin ta'e. Amen. Meeqa dubbate Waaqayyo? Tokko. Maal meeqa dubbate Waaqayyo? Kunan dubbate jedha. Kun dubbate sin geeddaru taanaan inni har'aa godhi otoo harkanii fi miilla sirra kaanii hin geeddaramtu. Tokkoof tokko dubbiin kun sin geeddaru taanaan. Lama dubbiin Waaqayyoo maal godha yoo jettan duwwaa jireenya namaa guuta. Amen. Maal jettan duwwaa jireenya namaa guuta. Mootota lama basaatti torba yoo dubbistan gaafa mootonni gara isaanii dhaqan maal fuudhanii dhaqan birrii fuudhanii dhaqanii rakkannee bishaan waan nunnu waan nafneef jireenyi keenya duwwaa ta'e galaa qabannee baanes finneef horiin keenya nu harkatti midhanii nuunni miidhamneef dhiiree nama kiraara taphatu naa fida otoo kiraarri taphatamaa jiru afur qulqulluun irra dhufe. Alleluuyaa. Amen. Duumessee jiru. Aye. Bokkaanis irraa lafti kunis duwwaadha gogaan garuu dachaan sun maaliin hin guuta? Bishaaniin hin guutu. Bishaaniin hin guuta. Amen. As kan dhaalaata duwwaa kee Oh, yeah. mee uffata kee akkas godhi calluma jedhi duwwaa ta'iti maaliin meel qabe maaliin ta'a Amantiidhaan. meel qabe akkana jedhi. Halleluuyaa. Amen. Ila maaliin jettanii qabi jennee Amantiidhaan. Halleluuyaa. Amen. Waan amma kee hirruu qabdu kan amantiidhaan garuu hin guuta. Ah. Nama tokkotu jirta booddeettan dhufa. Qaama keetu sitti hir'ate qaama kee keessaa yookiin immoo akkasitti hir'atetu si beektaa ogeessi fayyaa sitti meera as gidduu jirta. Garuu amma yeroo kana kasi garuu naannoo kanaa jira. Amen jedhaafi nama kana. Amen. Halleluuyaa. Amen. Kun jedheetu ergani dubbattoonni dubbataa jiru gaalatti ol fiigee beeku bishaan gaala irraa mutaalee dhufee dubbachaa isa qotame sanatti garuma jedhaati boolla maal godhaa inni boolla qotaa kaa'ate. Otoo inni dubbataa jiru tabbarraa nuta bishaan tabbataa deema tabbarraa gadi deema malee tabbarraa deemaa dhufe jedha tabbarra karaa maalirra utaalaa dhufe dachaa sanatti gadi namne Waaqayyo jennaan waan hin baane keessaa waan oba'een benne keessaa waa baasa Waaqayyo. Amen. Hallelujah. Malee waan jiru keessaa miti waan hin jiru Amen. dhagaa keessaa bishaan yaase miti jedha Waaqayyo Aye. waan hin jirre keessaa baase. Amen. Amantiidhaan. Halleluuyaa. Amen. Amantiidhaan. Amen. Halleluuyaa. Amen. Waan hin jirretu bifa godhata. Amen. Maal hin ta'u? Bifa Godhata. godhata. Ufufee Amen. nagaatti